أما كجوتني أبون قبلين قربا الديم أسوون بندو مالك كيف نفهم فتاة أكملتم بيتوتي أنا بيزا أكن جيتي أتي أما جارتي بغانجا لسن ها والله كامبيك وانن جيسي تيمو جارتي أفرفان كبانا ما دوان اللي ندبتا أما يسين تسيب يات أتي أمو إفتيادو جرتا لكم أما وان فكاتو ينن تيما نما بلتي كم وان نفكات مربتي إسين تون وان واجد والله أتي أما إفتس قبيسي برا إسي تنكم سنيا إسي كسيلي كم سلطو برتي جرتم Habiralo shata isirra bareed durayo amma sitti fuuneo asin jirono zatanaasosti kanarra magaazinni qiyya zatanaasosti irra manooriyaan horiiristee kana gama gadi anaa si dura deemee korreen amma na beek shaameen saahiba qiyya amma ati yoo tabiraanaa fi daraartuun asumatti amma faaya jiruutu laaltee sitti fuutee si dura deemnee si fuune akkam jette isii tana liqinfamuu isiidhaa tana akkamitti liqinfamuu gartu akkamitti mi'aa isii tanaa agar jaalalti dhugaa yoo taate nutti himi amma kunis Muniiraan eega haqa himatte yoo dhugumaan fuudha barbaade كيسا خيّتني ميجرا بيتا كيسا خيّتني ميجرا adeero adeero والله isiitu amma bara keessa keetitti ilaala amma na dhagee saamii keenya keessa keetitti himtullee yoo isiin jaalala kana sin gargaarre maali faayidaan ta'e caluma jettee badala asirraa maraatturra tasgabbaayi nama biraa atis jireenya kee keessa laalladhu jiraadhu. yoo isii tana barreessanii si kennuu baatan nuti amma kan siinju akka makka kiyyatti kakan iftas gabbeessi adeeroo kiyya akkasitti mala goona laallee jaalaltiin jirtu si galaami ay ekkam saneecha isiin deebisaa si hin qabdu waleessa kiyyaa narra xiqqaadha ijoolleedha bikkan qabuu fi narraa miidhamaa siin jette ilma oromoo takka si yaadde saneecha ati xiqqoo akka siyaabaas ammas hoot Hayyee mee dhaggeeffadha waan inni ijoo dhaggeeffadha mee maal jette dubbadha? وفنا زينا Eenyaa kana fakkaattu haasa'u jirra nuti. أما بيتا أنا من كمية مدر Hayyee كأمان تنادي أسيل على بريد دول على سكونا تنادي أنجت زنيسي تاني وجه أنا وجه مرا رئيس أنا وجه من تاني مرة نمان فين جمو منا بيا هرقان دو بچي سورا نمان فرود جي كان دي دكا Isii yoore sinfee anamma naan taatu naman taate bifti isii. Ati isii tana namaa barreessee si kenne moo waan amma akkatti gannaan kuttettu kana? Otto. mee rabaasaa gisee takka mee أما نرجع إسين جت تجارة ديني تما أبو قبضة أتذكرنا بقى إسين سنتانة إسين فرقت أبو قبضة إسين رأت كارت جت تما قرتي أجايبات أنا سمعنا مرتني أنا ما يصير رأيون إسم بيرا قبضة وأنت كيف قري ما مال نام خير وخيرات وانا كنا يادين ابو اتجانا المتك شهاده وانا كنا انه بيادين alin if godha jaasa علي ما اسرع قبي وايف قول ابونا نجي سامي وانا كنا يادين اينما يفجالتيتو انما جالت عبرت yaa habibi dhageeffadhu waan ta'eeni Abo adeero waan beeku siinjuu jirra amma siinii tana dhabii lolaan thank you murre
Murreekoo Lolaan teenki. kan nuti siin Amma na dhagee akka goonu dhiisa amma amma akkam goona. Amma mee atummaan murteessi laala. Zalaalam Mareefu jahannama jiraata. namaan ani hin jaalanne hojii za'aa takka gattaa'uun fedhu jetteemi. Isiin tun duba jaalala siin qabdu isiinuu akka maataatu jenna bikka kanatti. kana gam. Isin jaalala isin qabdi waraabbiidhaan isin irratti narratti kaadhaa jettee ansii fi annaaf kan gurmoo. Narra xiqqaadha jettee inni kunnaan hin maluu narra xiqqaadhaa jette. An sinfaduu hin jenne qaduba. Sinfadhu hin jenne. Muniiraa dubbadhu gaati afaan irraa baasi dubbadhu Muniiraa. Murtii takka muri ati ni miidhamtaa fi maarree osoo hin taane akka amma inni jee kana dubbi takka dubbadhu dafi. Muniiraa muturaa keegis takka. Faaya jiru mucaa walii jechuun jiru ni miidhamtaa naan jette malee sinfadhu naan hin jenne. Yaa akkas jechuun jira. Ani miidhamudha inni. Yoo ani Sinfadhuuti kanas. Muniiraa dubbadhu muturaa kee Muniiraa jedhi. Faaya jiru. Wayye. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Fayyaadha nagee qabdanii? Nagee alhamdulillah jirta. Nagee alhamdulillah ana daaboo baabbileeti. Daabii? Oh faaya. Jirta lubbu. Wayyaaf daaboo qabda? maaliif jirta? Hai ati Fayyaadha nagee qabdanii? Galtu takka galtanii Muniiraan achi galti? Lakkee anaa bira dhufee bararra. Wallaahi. Wallahi anaa bira dhufee. Taate ayyee. Barre dubbii tanaatu laal dubbiin tuni akkan dunganne akkan dubbanne lubbuu taatee daal. Akkasii. Sin fedhuu miti amma mucaan kun narra ijoolleedha jechuun jirti malee mucaan sila daaddaa sii ta'e jibbansan qabdi na dhagee. Ammoo amma akkama asirra dubbatan osoo hin ta'in yoo amma gana boru mucaa kana ni kaafi goote Muniiraan Oromoon isa asirraa dibbee biraatti tumtini beeynaan walumaanuu. Yaa luga. Garuu akka shari'aa islaamaa jala yoo deemne rasuulli keenya Khadija gaafa fuudhu alayhi salaatu wassalaami gaafa suni isi ama 15 caati gaafa fuudhu rasuulli jechuudha. Alayhi salaatu wassalaam. Mucaan kun yoo dhugumaan ka jaalatu ta'e itti qoosu osoo hin ta'in as Muniiraadhaanis hin fedhuu je'ini osoo hin ta'in dhiisaatii hanga tasgabbaa'utti Muniiraadhaan akka xiyyaa yoo taate haa fixachiistuu haa wajjin taasoitu. Dhagayi. Wajjinis haasoitu yoo jaalala dhugaa akka qabaatu ta'e wajjin itti fufan. Yoo jaalala feemasummaa ta'e fi furraa hafaa beektaa booda. Yaa akkas duba amma akka yaada keetitti amma laala amma inni waan inni jeera dhaabbanne beektaa nuti maal jeeni ni beektaa. Isiin jibbansa xiyyan malee hin fedhu jennee jeenni. Jibbansa xiyyan qabdu narra xiqqaadhaa ni goddaamaa jettee inni immoo ani hin goddaamu jechuun jira amma. Bar mucaan amma. Ani jibbansa xiyyan qabdu. Narraa goddaamteette malee jibbansa xiyyan qabdu jechuun jira rammenni. Jibbansa kaayee habar narra xiqqaadhaan maqaa kiyyaan eeggadhaanii intalti mucaa xiqqaa kana ofirratti hiitee booda Oromoonis ni jetti. Maqaa san buufachuurraa mucaan kun keessaanis jaalattummaa saatunuu dhugaa fi kijibaa saddan baane beektaa. Akkas jee bakka Oromoon dhageessutti firraa hambisuu qabaadha malee yaannis jibbansa ammaas taanaan jibbansa isaan qabdu mucaan naafan taane bal'aan taane urmii garaagarummaan isaan lameen jidduu jirtu urmii qofa malee wanni biraa maali mee fakkeenyaaf. Hayyegaa amma bar mucaan laala amma waan isin jetteerra dhaabbatee jira amma mucaan. Ani hin miidhamuudha amma mucaan ani akkaan fedhe harkasitti halaali jechuun jira bar waan fedhe haa ta'u jechuun jira harkasitti. Maatiin isaa hojjete kanatti maatiin raadiyoo qaban mucaan jara namee taaptaap godhamee abaaboo faatti darbaa waan godha kanamni dhibba sadii boorii qabu jiraan faaya jiru. Taaptaap godha please. Kuma 74 keenya jira please.
Assalamualaikum. Ya, laptopin aku tapi di Soromo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma duba akam gona mi amma hayye. Me fajiru angare ko akam gona tan na me isati. Nayi. Ja kana me ko waga fadda tin awda. Gafa da yi. Awo adero. Ada fa bank ni jira ni. Ya. Ada fa bank ni jira ni. Tap tap goda brain. Ora chorodet. Anille ora choro ganda ka. Kita motiya. Dawanya. Me tap tap ko manipani. Sami dubbadu fa. Sami dubbadu fa bani dubbadu Sami. Ha? Yo kan tika kabani beta. Bashati. Tap tap godati. Debenyati. Ora ka samkuta chume ramma. Ya jira. Amma tasarra kana goroto ko sirra dugu mama mucha. Amma warra keenya nagaafatti akka nama kun magara biraa nagaafatu jedhamutti kana godhatu isirraa dhugaadha. Na keessa dalee saahibii. Ansaba kheti mitan yota hiriya ba kheti sabina ninjini. Agenda bafte maka khetille ban yoti tarama tamuni radle kana guru anke kun sirri miti. Akka garte nama kota kelmo romo to kotti kese de miti. Tanti asarna. Afai jiro. Wayye. Wa kana sir agenda ko tayyino finabo. Munira tun nama khabaja ka nama No, nuti agenda angore never gurban duro torban taka guto tiktak rabo jira beta. Ani script barreeffame kana mucha akkanatu fuula sana laala. Dirama dalagaa jira amma sirraa dirama waan kun waa hedduu sirraa barreeffamaa jiran. Waan kun diramaaf qophaa'aa jira. Scriptidhaan qopheeffamee asirratti ajajaa deemaa jira. Waan kana mee sammuun isaanii mee wayye. Sammuun teessan. Maalidhaa namitti hirtaami? Daabbo haa inni isaa dubbatu irraa hin baasa daabbo kumaa rakkoon qabu namnu yaada isaa fannatu. Yaada fannachuu rakkoon qabu daabbo. As keessa. Dr. Adam. Dr. Adam dubbadu muturaa kee. Akkanaati as keessa. Abagana gaannoo iddoo garee osoo jala taa'ee isin dhaggeeffataa jira. Wallahi mucaan ganda isaanillee nam beekani. Isallee beekuu baaduu nam beeka. Waan kana haasawinaan isaa qaanidha. Mucaa adeeroo atilleen tafeede anaa si fuusisa. Dhageesse? Dubrati duukaa laalladhu fuula kan si fuusisa. Muciyyoo sana dhiisi. Muniiraa sana nama guddaa nama kabajaa qabu. Dhiisiti si fuusifna. Dhageesse? Warra kasanillee nan beeka. Akkasiiti ajandaan godhatee asirra gabbu yateeru. Akkasiiti na isin dhaaba ajandaa hin godhatin afaan jiru. Haba keessa qabaata. Binta numa libaanii fi maamalli maayisinjee kana isaan lachuu jecha eenyata akkasiin jaan isaanii wal quban qabne tafeetetti qoonuu si fuusa obboleettii teenya tana firaadisii waan siin jiru jechi waan namni namaan jee boodi damboodetti sheenooni beeka wallahi. Sanecha obboleessa kiyyaatti ilma xiqqaadha. Yoo ajandaa ta'es rabbiin si haa argu waan safaaxaatti fide nama 347 irratti wallahi jettee kakatte kakuunis waan safaaxaatti fide fuula rabbii duratti itti gaafatama. Ihfazuu iimaanakum waan jiru jira kakuu teessan tiibsaa maqaa rabbii xiqqeessuu jaamaa beeka. Sanecha ati ilma xiqqaadha akkana fuula guurtee afaan dhaabdee wallahi yoo kajiba kadee oftu ta'e Njota na furaadisi lafa akhasen qabatin yoo namni qasi ergee ajandaaf toote akkuma libaanjii kanatti yoo arra isiin xiqqeessatee lafa kaate rabbi borusu xiqqeessaa beek yoo arra isiin qaanyeessatee lafa kaate boru rabbi si qaanyeessatee sanee obboleessa kiyya Sabbontu tana galchume baay'ee jiru. Sabbontu teenya tareefun tanaasani. Ya, mas ya tadi baik tadi amma.
Mama siin deebisa. Dhiifama mama kee. Okay. Kottu Maamad. Sorry. Ani kan jauh jarana. Wayye. Ida gyame. Nya sabon to abdi bagale. Sagalee deddeebi'aa jira. Sagalee eenyuuti? Mee wanta Saamii mut godhadhu mee Saamii. Adam Maamad takka barreessa jalatti. Hayyee amma dubbadhu saba. Hayyee. Wallaahi gaa yoo dhugaa dubbanne dhageeffadhu namni jechuun keessa naman beeku osoo hin beekne kijiba ni safaataa feemasuuf akkana godhataa jaanii maqaa namarra kan beektaa. Wallaahi kijibaadhaan jaalatee Muniiraanis yoo sigale yoo ifii siiti itti amantee itti seenuu dandeessi yoo ittiin amannee itti seenuu dhiisuu dandeessi. Namni sobaan uummata ija namaa dila kana dura taa'ee akkanan godhatu. Dhugaa yoo dubbanne. Dhageessanii? Ni dhaggeema. Wallaahi billaahi keessaan ijoollee hodduutu quba qaba. Anuu keessaan tara meeqa lolee inni ittiin dadhabe. Ni beektanii? Kanaafuu waan osoo waan beekne waan hin taane namarratti murteessina. Wallaahi. Sigalee yoo feemasuu taate namni yoo kaawwadhaa miidiyaadhaa adeemu taate akka biraattuu namni nama feemasa beektaa? Sabboontu waan isin jiru beektaa waan takka argatu takka dhabu maame. Haadha bu'uudhaa yoo amma isin asirratti miti dhaggeeffatu asirratti miti akka aadaa Oromootti manguddoo fudhadhaati manaatti dhaqaatiin warra gartee intalarra jigaati kadhadha asirraa dubbisa dhaabaayyee waan ta'e yoo dhugaa taate. Bari inni ilaal maali beektaa rakkoo maali beektaa? Yoo keessaanii Muniiraanis itti hojii dubbachuu didde asirra fiduu hin barbaanne inni. Kanaan dubbatu erga jaalatee miti takka argatu takka dhabuudha. Manguddoo fudhatee haadha abbaa isiidha ajeera isiidha takka firee siree dhaqee kadhatuudha. Waan aadaa Oromoo akkas. Aadaa Oromootu cabsaa jira bukaa jira warra seenaa jira waa meeqa jira. Argatu waa mana argatu takka dhabuma. Akka itti kara dhaquun qabaatee amma inni bakka isiin galtuu hin beeku sigaleen namni garsiisus hin jiru. Amma wayii warra durii calma jee namni cabsaa kana madda dura isii wajji walii galee yoo isiin haa'e jettee warra adda qaabar. Yoo isiin haa'e hin jenne asumarra dubbiin dhaabbattee osoo warra biraa hin geenye. Wayii gaafa dur jirra anituma cabsaa gurratanii kana madda. Jiruun qaaloo itti jimaan qaaloo jechuu keeti baay'ee jiruun. Namatti hin dhaqu wallahi. Akkanuma namni yoo dhufe amma dhaqaaniin argaani namni akkanuma yoo ulaati yadadde. Dura si wajji walii galee tartiiba galchite akkasitti dhufa namni sitti. Faaya. Abboontuu tana waa gaafadhuume dhiifamaa wajji. Gaafadhu kunuunsa dura. Meesa sabboontu. Ammas wanni haa goonu isii tana si gooneetuma akka nuti jechaa jirru wanni jaalalti asirraan dhuftu dhuguma rabbitti durri keessa jarri kunuuta wajjin dubbateen wajjin wanni hin ta'inii miree amma nuti amma akka nuti jechaa jirru bara asirraa gabbuusadha jaalalti kanatti mana kaanii kaan seenanii waywaatan. Waan takka cabse yoo seente bari yookaan argate yookaan dhabe akka nuti beeynutti hin beeynu akka isin itti beeytanitti akka nuti itti beeynutti akka kana jechi nuti jenne maal hin bas isiin tun nama guddaadha nama kabajaa qabu asirraa mana kaanii kaan dhaqanii jechuurra saniifuu gad buusanii ati amma taakkas jettu mataa keetiin jettu tun faaya jiruu tana wanni eenyu faaya jirullee dabalattee as gubbatti ol baasuu dhiiftanii. Muniiraa tana yoo mucaa kanaa kadhattanii kadhabdan taate dirqama mucaan kun duu qaba. Isii tana naa deebisimeet. Duun qabu bara gorsu jira laal maali beektaa?
Duun qabu garuu like duraan ma isin isaan tabasiiti ni beektaa dhugaa sautti hin jirtu wajjin jamaa gootiimi mucaan dhugaa see. Anamma isii tanan baan. Akkanan siin jedhe dhaggeeffadhu yoo mucaan kun yoo san dhabe akka ammatti jechuun jirtu see nuti immoo mucaan tas gabbaayii akkanaa miti jaalalti akkanaa miti tas gabbaayichaa jirraan. Haya yoo dhabe ni du'a duu qaba dirqama. Isii tanaa duun qabu ilma xiqqaadha duun qabu. Nama kana bira jiraattee hin qabdu. Duuban amma mataa yaa akka isaa ta'uu hin danda'u inni akka kiyya ta'uu hin danda'u waan inni godhu isaa beeku. Eegalame kanaafuu duuba maalitti beeyna ree waan inni godhu ta'a maqaati beeku. Jaalalti akkanaa miti ammoo akka ati jaalattee fuudhis ani dirqama jaalachuun qabu si galame. Jaalalti ijoollee amata lamaan asii immoo nama waggaa 70 qabuu dandeessi. Gadabii isaa maqaa. Jaalalti nama guddaa maasi qabdiin jennee barateero. Jarjari jirta. Jaalalti asirratti hogga qabu. Ada tu kasih yaaduma takastee. Yaada keenya hunda gartee ma baram ka doktaraati sagarte keenya hunda garte nuti immoo siin if jabeessii siin jechaa jirra malee nuti Muhammad mee gize takka mucaan kun yeroo nu kan nooyye guyyaa nutti qaban akkada bareeda akkasii mucaa yeroo nu kan yoom gooname Saami dubbadhu yeroo nu kan isin jechuu jirani. Yoomitti isin haa ta'u mee isinummaa murteeffadhaa guyyaa. Ani akka kiyyaana nama guyyaa ammaan tanaa saanna kuttee jirti. Guyyaa wiikendii daawwate malee hin qabu. Guyyaa sabtii. Guyyaa sabtii. Guyyaa sabtii yookaan alada. Naita. Daa yookaan adoon taane guyyuma takka keessaa qabataniitu sabtii qabanna bakka. Ayyee sabtii san amma umri faya tanatti wayin siima tajuddin ali tujjar garte tujjar ali rabbi sa tujjar rumsu daga obres khiyya wallahi dhugaasa wali haybnu ega nama sadi mo nama furu wana kana sinjachu jira ati matika umri wagadi demi sadi jatene amon kai umri wagadi demi sadi khanati wallahi واميك جنا وجدت دنديس واميك وجدوا دنديس أتي فوشر إثيوبيا أتي عبدي بروت بيه إثيوبيا سنيف بيتي تاني سكبت نتوى خنّي أرسي عبد النيت في جراتو جرّا يو عارف في غاتشين خنّي نوتا تجنس يجتشا جرّا قدينا بيخينياتي بيسوما بيخينياتي we are in developing country biya magana ku dachu jirtu biti tenya jolle titu kamal fa khate de mujur gidi arati khate da fa jalalanin qabre fwan de tisani fina jesa yoni si da bi khajatu san khalata gudda o mujurta biya rubo khaitirati miti family khaitirati miti biya tenya ra khasara fi dujurta arabiti tenya nama kaslana nama kaetu mo tiktok ra nama jalal dejo dargege satika ka khaiti khanam bare brad دلالين برباد ربي نمني بربادو نما جبا بربادا من جد وجد وليس من سحر من رغد نما جبا نما حجتي يو أر حجتي جباتي دلال أنا جتنا لكن كوبان خطو يتي أبا فيتي أمتا أبا فيتي ميلس مديكا دلال أنا جتي مناليزا دوغان سيما دغه وبليس خي والله دوغان تم داي وان جاللا في جارتي جانتن يورو تنت ازو سو دومينغي وا خاجدو أزوس الدومينغيني ومولس ورسرت دكاتو بر عمري تنام بليلة تيتاو جرا أتمو بليخين يخيسة تبيا يو أرانت نبيتي تكخاتين ويررتي خبر بيساني بديميها
haadha teenyaaf abbootii teenyaaf fidaa bahee walitti toosii qabna. Biitii dardara jaalatti. Biitii shabaaba jaalatti. Mootummaan dardara jaalatti. Shabaaba jaalatti. Rabbii shabaaba jaalatti. Rabbiin guyyaa qiyaamaa waa lama waa gidee si gaafatu hundarraa umrii kee guutuu jee umrii keetirraa shabaabummaa kee qoba baasaa beeka. Umrii guutuu si gaafate umrii keetirraa dargaggummaa kee si jee si gaafate. Wallahi dhugaasa walitti yaa'imu. Yeroo dargaggummaa keessa maaliif dabarsitee khayrii namaan hojjechuun dabarsite moo barnootaan dabarsite moo wanita quraantiin dabarsite moo maalirratti dabarsitee rabbiin si gaafata wallahi ganaa. Wallahi akka amma safaataa dubbiin deemtu tanaa miti ni karaa dhugaa dhufu karaa dhugaa deemnu ta'e. Seexaanni dardara jaalata. Dardara kana kararraa jallisuuf jaara halkanii guyyaa tawannaa isaa jala oolchuuf hafuuran qabu. Wanni hundi dardara jaalata. Rabbiilleen dardara jaalati. Dhalaalleen dardara jaalatti. Ammoo dardara kiisha qullaa taa'ee mekaanikaaliin baradde jeetuma akkanatti amma 23 intala sarara guddaa amma 15 amma 20 sunnaa rasuulaatiin oofa jee yoo deemu ta'e hallayya guutaa beeka. Ati bichaa miti warra keetiis faamilii keetiis soosaayitii keetiis ummata keetiis fuutee hallayyatti nuun deemu jirta. Akkanatti abdii maal isirraa qabna abbiitii abdii maal sirraa qabdi nuti abdii maal sirraa qabna. Arrantana ati bar ya hagarta take barbo agar ne mut marasau nako abi ya gafa man ka khayti khana tika khana tayir ka do ture warana hesa arra president Ethiopia te abi doctor Ibrahim Toreran dengar da tikki mata ka tu magamu kala ka khaisa de mu ture doctor mira khaisa abi doctor mira khaisa doctor na gana wa me ko to leida ami usat Sami dapat asole sini daerah de difa mafaya juru begitu juga aboti amma an waye masara jadi nazara ifa moyoni simu facile tujar ya ko yoni nam fayya kabaden biya ya astadadaru ngasi gadabi yo mata ki yakun naga kabaden biya ya kana biyadu dan asigale nubahet ana yoni ni sinarkatin amma wanin jalade yo wasoni narkatin biya ya biyadu dami biya ya biyadu ngilami amma dubbi liban irratti liban ballama guyyaa sabtii qabanne qoy dhaabbaddu saami dhaabbaddu liban guyyaa sabtii ballama qabanne jira irratti ballina naasoof waan ta'eef liban illee waan deemu jecha liban takka lama jeeti haa xumuru dubbii tana ballamatti qabanne baala jidduu kaayyenne muniiraas dhugaa sanirraa haasawne atillee ni taati ta'uu baattu waan namni keessin jee fudhattee dhaabbachuu qabda harka namaa darbuun qabdu tana booda. Akkasiiti dubbiin amma namni beektaa yoo dhugaa walitti hime wayyaa doktara dhugaatti himaa jira. Akkasani mucaa kana nuu miti addunyaa guutuu fedha. Ija addunyaa har'a ija gartee addunyaan daaddaan nama isaa umrii isaan itti barbaadu kan isa jira. Addunyaan tun isa tafutee isaanii tafutee warra gartee daaddaa kana daaddaa isaarra